ofiitiin barachuun nama barbaachisa bilisa nu barbaachisa bilisa hin barbaachisa bilisaan bataskaana tana hordofuun nu barbaachisa nu amma jennu gaafin keenya walqixa jiraachuun irra jiraadha malee nama biraa caalle jiraanna jenneeti miti ummata biraa yookaan saba biraa caalle jiraachuun irra jira jennee odoon ta'in walqixa jiraannaa akkuma hormaa sanitti bilisaan jiraachuun irra jira bilisaan wangeela keenya barachuutu irra jira kanuma jecha malee wanna biraa barbaanneeti miti afaan abaarramaa turan sanin afaan ofiitiin immoo akka eebbifaman arrabsamaa turanii afaan ofiitiin immoo eebba akka argatan nagaa akka argatan gammadaniitoo amantaa tana akka hordofaniif kanuma jecha wanna biraa ammas kanuma kaayyoon keenya wanna biraa humtu jiru garuu yeroo san akkuma beektan akkuma yeroo san hin beektu sunumtu dumtuun kee hin beektu jarri kun immoo bataskaana jiksanii gabana gurraacha uffadhaa mataa haddadhaa dabbasaa haddadhaa deematii nama ajjeesa ofiifis du'aa jedhan nuyi garuu akkasii miti nuyi nama nan ajjeesne bataskaana hin gubne qeessota luboota hin qalle amma maaliif jechuu didan yeroo kun ta'u kana maaliif gurraacha uffadhaa mataa haddadhaa wam jedhan aangoodhaan malee amantaa tanaaf miti aangoon keenya nu yaalaa tuqameedha aangoon nu yaalaa tuqame qabeenyi nu yaalaa fudhatamaa naannoo oromiyaa keessa akka barbaannetti hin jiraannu kanumaa jecha malee amantaa ortodoksiitiif miti nuyi nama ajjeesne amantaan keenya hin geeddaru innaa kanaafuu kanumaa jecha barsiisan ayuunda Mikaa'elis jarri kunis waliin taaneetoo ankaaneetoo hojii hojjechaa an turre waan qabsoo san keessaa baane an turreef kanumaaf wanna biraafti miti ni wanni nutti hanqate humtu hin jiru ni akkuma isaanii sanitti jiraachuu hin dandeenya maa rakkoon qabu wanni barbaanne sumtu hin jiru fedhiin keenya wanni barbaanne afaan ofiitiin ijoolleen barachuu ture sabaa fi sablamnoonni hundumtuu afaan ofiitiin akka baratan wangeela akka baratan amantaa tana akka hordofaniif kanumaa jecha malee wanna biraan jenne isaan garuu wanni bataskaana waggaa gubatu lubnoonni waggaa qaraman rakkinni waggaa baay'een lafa biyya kana irratti waggaa uumamu wayaa gurraacha uffadhaa mataa haddadhaa bu'aa du'aatii ajjeesaa hin jenne amma hin jenne isaan kana nuyi garuu bataskaana amantaa tanaaf waa'ee sanyiittis immoo nu rakkiseetti sanyii barbaadafis miti nuyi hin barbaanne amantaan tun ceetu ijoolletti haa dabartu dhafe malee wanna biraa kaayyoo biraa hin qabnu fedhii biraattis hin qabnu kanuma naannechaniituma hojii isaanii san nutti naannechanii waa'ee sanyiiti warra zaranyoota kanaaf akkana ta'u isaan irratti akka hin beekamneef ani isaanii san nutti naannessanii deebisanii kanaa maqaa nu balleessat turani kanaafu kana hubachuu nu barbaachisa ortodoksii warra hordofu hundumtuu kana hubachuu laaluu nu barbaachisa nu amma waa'ee addaan nama qoodudha fiimiti kanaan hojjechaa jiru addaan nama qoodu fiimiti bilisaa walqixxee jiraachuun irra jira ijoolleen oromootis ta'e anabbaraatis ta'e afaan ofiitiin barachuu qaba kanuma wanna biraaftu hin jiru kanuma jecha baay'ee qormaanni baay'een guddaan nurra gahe ammas immoo waaqayyo yoo jiraate waaqayyo yoo nu waliin jiraate waaqayyo yoo nu jiraachise hojii ittuma fufna duubatti hin deebinu itti fufna wanni duubatti nu deebisu hin jiru dhugaadhaan amma dhugaa qabannee kaane malee sobaa fi yookaan waan biraa qabannee kaane waan hin taane nama mooksuudhaan aangoo barbaadudha odoon ta'in dhugaa qabanneet kaane namni dhugaa qabatee ka'e immoo waaqayyo isa waliin ta'a dhugaadhaan nama baasa dhugaan yoo jiraate homaa rakkinni jiru heeroodha garuu sobni dhugaa fakkaatti heeroodha sobni dhugaa fakkaatti kanaafuu isin amma jabaadhaa
والجبيس نبرواجسا والكبج نبرواجسا والإنتو نبرواجسا والناسو والمرئتش نبرواجس ويا من تاكينا ويا ما كينا كان هاسو أكمل تجاو نرجلا أكمل تمنتاتنا إغنيتو جيسوس نرجلا دلتو برات أكمل تسرقوا دندينا جنيتو كنان والمرئتش ويا من تاكينا مونكوكو نتنقاو نرجلا يتشافني